Daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu kan daawwataa jirtan kun televezyiinii OBS qophii addaa qabannee dhiyaanne irraa keessummaan illee biyya bakkeeti biyya kanatti deddeebuudhaan beekamu keessummaan keenya irraa obbo Masfin Faayisaa Roobiiti baga nagaan nu dhuftan. Baga nagaan nu eegdaniis. Egaa Masfin Faayisaa fuulli isaaniitiyyuu mataatiyyuu miidiyaadha. Me oma xiqqoon haasofsiisa oma biyya bakkee kanas waa biyya kana turesi egaa yeroo turtii waggoota dura biyya kana keessa gara biyya bakkeetti baatanii haaluma siyaasaan kan wal qabatu oma gabaabduu erga bara Xaaliyaanii as abbaatu maqaa ofii baasanii oma gabaabduu waa'ee keessan nutti maatii sanaa booda gara gaaffiif deebii keenyatti ceena. Duraan dursee miidiyaa OBS irratti carraa kana naa kennuu keetiif baay'een gammada. Egaa anaafatti kan wal beeknu miidiyaa biraati irratti atis kan na beektu hojii biraati irratti. Gizee dheeraa booddee atis miidiyaa mootummaa keessaa baatee amma miidiyaa dhuunfaa OBS keessattan si argadhe. Barree ati itti na beektu seenaa biraatiin. Seenaa hojii HIV/AIDS irratti hirmaadhu. Gizee san na beekta. Erga sanii immoo waan irratti uumamee waggaa 10 duran biyya bahee gara biyya Ameerikaa Minisootaan galee. Asii baanan HIV dhiisee tan qabsaa siyaasaa ta'e. Yaa qabsoon siyaasaa bara baraan hin jijjiiramu. Bara qawweedhaan lolanis lolee ture. Bara teknooloojiin dhufe immoo miidiyaa irratti dura paaltook jedhama biyya ani jirutti waggaan asii dhaqee deemu ijoolleen Oromoo biyya alaa jiran waa'ee siyaasa Oromoo adda addaa adeemsisaa turani. Paaltook kan jedhamu tokko irratti namoonni wayii seeninaan jedhanii akkatti seenan natti agarsiisanii seene. Ani of hin dhoksine raayyaa ittisa biyyaa keessa sakkan ture deeggaraa dhaabaa OPDO gizee sanii akkan ture erga saniin booddee immoo HIV/AIDS irratti lammii koo baraarsaa akkan ture rakkinnan irratti uumameen amma biyya alaa baqadhee Minisootaa galuu koo nan hime. Kun hojii HIV/AIDS irratti waan an hojjedhe saniin na galateeffata. Kun immoo ati bitamtuu kaadiree OPDO ta'een na arrabsa. Ani hundaayyuu nan fudhadha. Maalifi abbaan kan of eegu an of beeku abbaadha. Namni alaa si beeka malee keessa kee situ of beeka. Rakkinuma siyaasa Oromootis gaafuma sana nu badde. Akkamitti akka wallaalaa jirru. Ani gaafa na jiru ati na beekta Oromummaa kootiin akkattan qabsaa'aa ture. Oromummaa kootitti akkattan boonaa ture. Nama Oromootti boonutti akkattan jaalachaa ture. Honon Oromummaa kootittis boone immoo Itoophiyaan biyya kooti jedhee naman amanuudha malee naman ani baqataadhaan biyya Itoophiyaa tana keessatti akkan dhufetti of ilaaluudhaan. Ilaalcha siyaasni biyya alaa jiru garuu namni tokko lammii saba Oromoo keessaa bahee Itoophiyaan nan jaaladha jennaan Minisootaa keessatti si fannisiisa. Waan fannisamuutti aganarra ga'uudhaan uummata kootirraa looginarra ga'ee baran biyya kanatti atti beektaa HIV/AIDS irratti looginarra ga'ee mana nama kireessu dhabee charchii beeta kiristaanii amma nu duuba jiru Gabreelii kana keessan mana awwaalaa rafaa ture gizee san. Qabsaayitiin jijjiire amma waa'ee HIV namni loogii namarratti godheera magaalaa Adaamaa keessatti hin jiruumi qabsoon ani godherraa jijjiiramni sun kan dhufe. Biyya Minisootattis gaafan dhufe ilaalchi uummata Oromoo keenya ilaalcha dogongoraati jedhee tan fudhadhe. Maalinni dogongorri isaa Itoophiyaan biyya keenyaa muti jechuun dogongora jedhee tan fudhadhe. Biyya keenya nuti itti wareegame nuti itti du'e gaafan biyya san galuu nikneemii tokkoon baafadhe. Nikneemii laman qaba sadiin qaba tokko Meelaalaa Mucayyootooti lammana Goobanaadha. Sadaffaan Abuna Fayyisaa jedheetan baafadhe. Wanni maqaa kana sadeen baafadhe Meelaalaan kan beekamu hojii HIV/AIDS irratti dhaloota haaraa keessaa HIV nama qaama keessatti argamu keessaa nama bilisaan
odoon HIV irratti hin argamin nama dhalatteedha. Kun seenaa koo tokkodha. Goobana jedhee gaafan ka'u immoo Oromoon bakki itti dogongore gootota wareegama Itoophiyaadhaa wareeganii biyya tana ijaaramin diina godheetti ka'e. Kun sun dogongore dheetan fudhadheen. Maaliif bara isaaniititti sirrii turan. Bara nuti irratti isaan sirrii motii jechuudha fi bara san jiraachuun nurraa deeggamu. Isaan bara sanitti Oromummaa isaanii jibbanii odoo hin ta'in siyaasni bara sanii akkasitti qabsaa jedhanii too warra wareegamanidha. Gootota turan. Hoogganaa waan turaniif gootota turanii goobanni goota Oromooti jedheetiin ga'e. Sadaffaan charchii Ortodoksii keessatti rakkina dhuumamaa ture bara san. Akkuma Oromoon Itoophiyaa keessaa haa ba'u jedhameetu yaadamu san amantiin Ortodoksiitis kubaatti Oromoon kubaatti ba'ee sinodoosii mataa isaa qabaachuu qaba jecha jedhutu ka'aa ture. No Itoophiyaa keessa isin baanu Ortodoksuma Itoophiyaa Abuna Phexros keessatti wareegame san Abuna Fayyisaa Phaaphaasii jedhamu muudachuu qabna malee qabsaa'uu qabna malee bara baraan bakka itti wareegamne bakka itti nuti duune bakka itti ijaaramne namaa gannee mo'atamnee goojjoo ba'uu hin dandeenyu. Nuti namni nurraa goojjoo ba'uu qabna. Itoophiyaa keessas namatu goojjoo ba'uu qaba. Ortodoksii Itoophiyaa keessas hoo mufanne jedhee namatu ba'uu qaba. Nuti gizee hunda of tokkeessinee keessaa ba'uu hin qabnu jechan jedhuun qabsaa'aa ture jechaadha. Qabsoon sadeen kun jijjiirama namitti qabsaa'e sun jijjiirama fidee warri ana biyyaa na baases biyyaa baqatee jijjiiramni haaromni kun dhufnaan gizee torbaffaa biyya koo dhufuudha. Riikardiin cabse jechaadha. Nan dheeresse garuu. Warri aktiivistootaa kun baay'ee naasofne. Naasofne yaa inni muratta gaa. Lakkoon qabu. Gama biraatiin bitootessi 24 fuuldurri kun yookaan guyyaan bitootessa 14 waggaa 5ffaa Dr. Abiy muummee ministeera biyya kanaatti ta'edha. Guyyaan isaa wiixata ture. Paarlaamaa fuuldura dhaabatanii kakuu raawwatanii muummee ministeera yerootti ta'ani. Sana hordofee waan gurguddaa waan abjuufa fakkaatu ta'eera waggoota 5 kana keessa. Kana yeroo isiniin jedhu Dr. Abiy gara aangootti akka dhufanii akkaataa namni isaan itti simate paartiilee mormitoota akkaataan biyya alaatti ugguramanii turan gara biyya keessaa seenan namootumti waggoota 30-40 biyya isaanii baqatan gara biyya keessaa galan. Hidhamtoonni siyaasaa kumaatamaan biyya kana keessa jiran akkaataa isaan hidhaa keessaa itti bahan namni kaafee takka taa'ee waa dubbachuu waa siyaasaa waan ta'e dubbachuu sossodaatu akkaataa sun itti gadhiisii ta'e gadhiifame inni kun tureera. Waggoota 5 obbo Masfin dubbadhaa too isiniin jedhanii waggoota 5 Dr. Abiy keessa ture kana mee gabaabsitanii maal jechuu dandeessu? Ani rakkoon siyaasa biyyattii tanaa Abiy irratti kan jalqabamee miti. Bu'uura ijaarama biyya kanaatirraa kan dhufedha. Calqaba isaatirraa. Dr. Abiy jijjiirama siyaasa biyya kanaa akka haaraatitti sammuu namaa jijjiiraa nama dhufedha. Chaalenjii lama isa qunname. Tokkoffaa hawaasni keenya siyaasa kanaan dura hin beekne arge. Lammata siyaasni biyyattii tanaa dhufaa turtee wal ajjeesanii aangoo walirraa fudhatanii dhaaba kanaan dura jire lafarraa xaraganii akka haaraatti ijaaruudha. Abiy immoo Dr. Abiy immoo kan jalqabe siyaasuma san keessa taa'ee mana suuphuudha kan jalqabe. Wal diiguun wal balleessuun lafarraa buqqisnee akka haaraatti kan biraa ijaaruun sun baruma baraan deemuudha. Ati ni ijaartaa ani nan dhufaa nan diigaa ati ni ijaartaa ani nan dhufaa nan diigaa sun biyyinti guddattu. Falasamni Dr. Abiy fudhatee dhufe garuu hundi keenya balleessineerra biyya tana ijaaruu keessatti akka haaraatitti waan balleessine san waliin sirreessine waan haaraa waliin hojjechuu qabna kan jedhudha. Chaalenjii guddaa nama isa qunnamedha. Tokkoffaa akkuma beektu ani hojii guddaa biyya kana keessatti gizee gabaabaa keessatti hojjetame dheetiin namana. Garuu maaligaa hojiin biyya kanaa hojii sabaan ija sabaatiin laallamuudha. Ija sabaatiin madaalama. Dr. Abiy bakki inni isaan keessaa margani saba Oromoo keessai. Gaafa Dr. Abiy barcuma sanarra taa'u kan Oromoo mooti jedhee gane saba Oromooti. Kuni rakkina saba Oromoo keessaa
jaarraa dheeraadhaaf dhufeedha. Rakkoon biyya kana keessatti Oromoon wareegama guddaa kafale injifannoo ofirratti kabajuu waan dadhabeef. Injifannoo ofii fide atis injifannoo ofii fide barbaadda anis injifannoo ofii fide barbaada injifannoo waloo qabu. Injifannoo waloo san akka Oromootitti walii kabajuu dadhabneeti ofii wal diignee diina biraatis ofirratti ijaarre jecha. Kanarratti obbo Masfin amma Dr. Abiy akkaataa gara aangootti yeroo sana ittiin dhufanii fincilatu ture biyya kana keessa yeroo dheeraadhaa fi wal caaltee yookaan immoo dargaggeessi nuti aangoo keessaa dinagdee keessaa dhiibamneerra kan jedhu jira. Lammaffaan immoo sabumti gurguddaan kun sabni Oromoo bakka isaaf malu kana hin arganne kan jedhutu jira. Kanaaf maal jedhama dargaggootatu yookaan fincila dargaggootaatiin Dr. Abiy gara aangootti dhufanii garuu immoo namoonni tokko tokko inni kun gaa qorannoon hin geggeeffamne nama baay'eedha yookiin nama xiqqaadha jechuu hin dandeenyu. Namoonni tokko tokko Dr. Abiy dargaggoota gara aangootti isaan geesse kana gananiiru kan jedhutu dhagahama. Kana yoon jedhu maaliif dargaggoonni ammayyuu qooda fudhataa jiranii diinagdee keessatti siyaasa keessatti illee bakka isaaniif ta'uudha ganamaniiru kan jedhu yaadatu dhagahama kanarrattu. Ani gaa dhaabota biyya kana keessa jiran keessaa hoogganaan dargaggeessaa parsantii 90 ol dhaabota biraa hoolaalte dhaaba Oromooti kan dargaggeeyyan guutamee jiru. Abiyyi dulloome immoo Shimallis dulloome. Dargaggeessaa ammatti isaan hoo dargaggeessi anaaf si'i ta'e hoo dargaggeessa kan jennu ta'e mee dhaabaa biltsiginnaa naannoo Oromiyaa keessa hoolaalte namni urmiidhaan Abiyyi caalu jira. Hoo sun jiraate ani agana argetti inda'uun naannoo biraa naannoonni biraa naannoo Oromiyaatirraa dargaggeessa aangoo kennuudhaan dargaggeessa gara aangootti fiduudhaan hoogganummaa ani biiroo biltsiginnaa baay'ee laalee jira. Kan na ajaa'ibsiise keessaa ijoollee dargaggeessa idmeen isaanii Abiyyi gadi ta'anidha. Namoota takkaa lama arguu dandeessa warra gorsaa keessaa muuxannoo isaanii dargaggeessa dabarsaa jiran. Akka dhaabatittis akka hoogganummaa naannoo Oromiyaatittis kantiibonni magaalaattis hoggaan nan ilaalu baay'een isaanii urmiin isaanii dargaggeessa keessa warra jiranidha. Kuni komiin gungaa akkuma siin jedhee rakkoon uummata keenya siyaasa rakkoon siyaasaa uummataa jechuun danda'u rakkoon siyaasaa wal sakaaluudha. Kun dhugaa walitti dhimuu qabna. Ani gizee baay'ee Oromoon jaarraa dheeraadhaaf dadhabinni inni ofirraa qabu of laaluu dadhabuudha. Diinatti quba qabuurraa rakkinni keenya maalinni jedhee of laaluu dadhabuudha. Amma komiin ati kaaste kun mee naannoo biraa ilaalan. Naannoon biraa dargaggeeyyan hoogganamaa jira. Naannoon Oromiyaa muummee ministeera biyyaatirraa kaasee mee Taakkaleetu dargaggeessaa miti? Shimallis dargaggeessaa miti? Fiqaaduu Tasammaatti dargaggeessaa miti? Addisuu Araggaatti dargaggeessaa miti? Adaanechitu dulloomtuudha jaartiidha. Mee eenyu koman? Akkuma siin jedhe san walirratti hamilee walii kenninee wal deeggarree diina waloo waliin mo'achuu dhabneeti bara baraan ofii wal xalafnee wal kuffisnee diinan nu mo'ate innee taa'ee bo'uun Oromoon kana keessaa ba'uu qaba jedhanii namana. Ammas bara kanas wareegama ilmaan Oromoo itti wareegamanii jijjiiramni kun dhufe. Parsantii guddaadhaan ijoollee Oromootiif dhiigatti gannaqe. Dhiiga ilmaan Oromoo san kan balleessaa jiru dargaggeessa itti dhume san odoon ta'in agganoota siyaasa adda addaa maqaa Oromootiin gurmaa'edha. Deebisnee ammas walgannee sangane kan jedhu keessa keenya laaluu dadhabneeti walirratti diina taanee rakkina fidaa jirra malee ani naannoo biraatirra dhaabota jira keessaa kan Oromoodhaan hoogganamaa jiru biltsiginnaa naannoo Oromiyaati jedheetiin nama. Gama biraatiin immoo obbo Masfin waggoota 5 kana bitoota 24 Dr. Abiy gara aangootti dhufuu isaaniitii eegalee wanni jiru maaltu haasa'ama. Bulchiinsa isaanii nageenya kabachiisuu hin dandeenye biyya kana keessatti.
akka feetee lubbuun namaa bahaa jira. Abbaa humna qabutu nama ajjeesaa oola, abbaa barbaadetu nama saamaa oola. Nageenya kabachiisuu hin dandeenye. Nageenyi lammiilee biyya kanaa hunda caala mootummaan itti gaafatamummaan isaa nagaa namni nagaan bahee galuudha. Kana hin dandeenye. Inni kun immoo akka kufaatii bulchiinsa Dr. Abiyyiitti kan ilaalamu. Kunis ija keessa dabarre ilaaluu qabna. Kanaan dura mootummaan nu ajjeese jechee bu'aa turre nuti. Raayyaan ittisa biyyaa poolisiin ummata ajjeesaa jira. Kanaaf mootummaa abbaa irreetitu biyya kana bulchaa jira. Dubbachuu hin dandeenyu. Yoo dubbanne rasaasan mootummaa nu dhaha jennee iyyaa turreemi. Amma immoo maal jenna? Mootummaan seera kabachiisuu dadhabee jenna. Kunuyyuu waan lama. Mootummaan najjeesadha. Mootummaan na dheeguu dadhabeenuyyuu kissiin isaatu waan biraati. Na dheeguu dadhabee fi najjeesaan waan biraati. Kun najjeesan daarektiidha. Na dheeguu dadhabeen immoo aangoo isaa kenname akka isaa kenname sanitti hojiirra oolchuu hin dandeenyedha. Kissiin isaatu lama jechaadha. Ani akkamitti ilaala? Dhuguma biyyattii kana keessatti jijjiiramni kun hoggaa dhufu warri mootummaa wajjin wayaa jijjiiratee galee jira. Warri miila isaa immoo warra mootummaa kana mormu keessa ejjetee jira. Maaliif kana ta'e? Jijjiiramni bara muummeen ministeeraa gara aangootti dhufanii warra mootummaa keessa taa'ee warra mormutti wajjin hojjechaa ture jira. Gaafa jijjiiramni sun dhufe warri garee mormituu keessatti miila qaban suni jijjiiramni dhufnaan aangootti ol ba'an. Warri mootummaa keessa harka guutuudhaan hojjechaa turan jijjiiramni dhufnaan gad harca'an. Namni muuxannoo walirraa fudhata. Muuxannoo walirraa fudhata. Raasa'amni mootummaa kanaa in jijjiirama jedhanii warri sodaadhaan jiran jiru. Laal gaafa jijjiiramni ammas dhufee miila isaanii as godhataniiru mootummaa keessas godhataniiru amala akkanaa warra qaban jira. Amaloota akkanaatiif warri sossa'an. Kan mormituu keessas miila qabu kan mootummaa keessas miila qabu. Asittis naxibii qoxxarsiisatu achiis naxibii qabu. Kanaaf jijjiirama kana keessatti wal ajjeesuun naannoo saboota biraa wajjin naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'uuni warroota hoo jijjiiramni kun lafa qabateetu keessa hin baa jedhanii amanne jira. Dhaabuma bilisiginnaa keessa kan naannoo Oromiyaatis kan naannoo biraatis ofitti hin amanne jijjiiramni kun raasamaa jira. Hoo raasamee yookaan kufee nuti hoo guutuudhaan mootummaa wajjin ejjenneetoo qabsoofne warri jalaa dhufu kuni boru nu harcaasuu danda'a. Asitti naxibii qabaachuu qabna jedhanii warri qabsaa'an jiru. Warrumti nani beeku anuma kanaan bilisiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti naftanyaa warri naan jedhu jiru. Jechuun isaa maalinni ilaalchi Abiyyi kun ilaalcha Oromoodhaa bu'aa qaba jedheetu hin amanneetu jira. Kaadirinti bilisiginnaa naannoo Oromiyaa. Maaliif? Itoophiyaa jechuun amma sammuun isaan fudhanne bilisiginnuma Oromiyaa keessa ta'ee adeemsi kaayyoo Piraayim Ministeerii kanas liqimsateetu warri garaa guutuudhaan isa wajjin hin qabsoofne jira. Kanaaf maal godhu? Asii ijoolleen naannoo Oromiyaa keessatti waan lamatu wal ajjeesa. Tokko bosonaa tokko mootummaa biraa. Dhiigni ganna immoo ijoolluma Oromooti. Ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessatti asii deemati warra mootummaa ceequu nagaa kabachiisaa jedhaniin ergu karaa irratti immoo isaanumti sun immoo ijoollee asii deemtuun karaa irratti dheegaa jedhanii ijoollee sarrukuchiisu. Kun kanan gaddu keessaa Oromoo karaa irratti wal eegsisee wal ajjeesuun Oromoodhaa qabsaa'uu dheedheedha manuma. Akkuma duratti siin jedhe san gaafa jijjiiramni kun wareegama ilmaan Oromootiin dhufe ceequmsi biyyattii tana keessatti akka uumamu kan godhe nutuma Oromoodha. Wal ganne waliin ejjechuu dadhabne. Kanaaf ammas biyya kana keessatti Piraayim Ministeerii bichaatu biyya eegsisuu dadhabee kan jedhu Piraayim Ministeeriin nama tokko. Hawaasni
warri mootummaa keessa jiran gahee isaanii ba'anii yoo jenne gaafiin sun deebi'uu qabu. Haa ta'u inni biraa immoo yaadota lama waan namaan galle wayitu jira. Inni kun maal isiniin jechuu barbaadeeni? Oromoon abbaa yerooti yookaan immoo maal jedhama baala gizeedha yaanni jedhu jira. Kana jechuun Oromoon aangoo biyya kanaa aangoo siyaasaa dhuunfateera. Diinagdee of harka galcheera. Kanaaf gara barbaadetti oofaa. Warra Oromoo ta'an qofatu biyya kana keessatti fayyadamaa jira baala gizee kan jedhamu kana. Inni biraa immoo Oromoonuma biraa Oromoon diinagdeetti hin galle siyaasuma keessattiyyuu wal hidhaa wal ajjeesaa jira dararamaa jira siyaasa keessattiyyuu qooda maluuf hin arganne. Kanaaf Oromoon baala gizee ta'uu miti uuma isaa gituyyuu hin arganne. Ilaalchi kun deemee amma akka malee hammaateera. Kana yoon isiniin jedhu maalinni dubbiin oomisha midhaanii gara Finfinnee hin galchinu. Fakkeenyaaf xaafiin Gojjam keessatti oomishame laga Abbayyaas ce'uun qabu jedhamee tibba kana raafama guddaatu riivooluushinii guddaatu waa'ee xaafiidhaan ka'eera. Dhimmoonni kakkaanis jira waa'ee ijaarsa seeraan ala naannoo magaalaa Shaggar kanas. Isa kan akkamitti ilaaltu? Ani waan lama ilaala. Tokko dhuguma Oromoon wareegama kafalee jijjiirama kana fidee dhufe. Dhugaadha. Garuu baala gizeedhaa waan qabsaa'isaniin saboota naannoo biyya kana keessa jiran ummatoota biyyattii kana keessa jiraniin wanni inni addatti argate jira hoo jette wanni tokko hin jiru. Garuu immoo warni san fakkeessisu jira dhugaadhaan jira. Kaadireen biltsiginnaa kalee miilan deemu warra laandokiroozarii oofee Finfinnee keessa piyaasa dhaawoo gadi bu'u haaloo akkam jirta ichaa'oo deeme. Namni kana baala gizeedha siin jechuu danda'a. Hawaasni Oromoo guutuun garuu jijjiirama kanarraa bu'aan argate guddaadha hoo jette naannoo biraatirraa warri guddaan jiru hin jiru. Warroonni immoo Oromoon biyya kana keessatti abbaa ta'ee ashkara isaanii malee hoogganummaa irratti Oromoo arguun barbaanne ijji isaanii warri diimatan immoo baala gizeedha siin jechuu danda'a. Hawaasni Oromoo baala gizee siin jedhe san maaliif baala gizee naan jedheetu ofirratti kabajeera aangoo san. Jijjiirama kanaayyuu nuti fidee jedhee Oromoon ofirratti fudhateera. Warra jijjiirama kanaayyuu bar anatu fidee jedheetu warra irraa fudhatee jira. Maaliif ofii keetti dinnaa waan gooteef jijjiiramni kun kootii itti wareegamee jira. Dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe jettee hoo ati gatte warroonni biraa jijjiiramni nuti itti dhumnee finnee Oromoon nurraa fudhate hoo siin jedhee rakkina mataa keetiiti malee rakkina warra siin jedheetti miti. Miidiyaan biyyattii kanaa keessa jiru parsantiin dhibbi afaan Oromooti. Afaan Amaaraati dhiifama. Parsantii 5 ta'u miidiyaan afaan Oromoo. Ishiinuu afaan Oromootiin Oromoo taasa'aa oolti malee warra Oromoo shakkee Oromoo ilaalcha biraatiin laalee siyaasa ofii gurgurachaa jiru Oromoon. Lafarratti rakkinas baay'ees qabna hojii baay'ees hojjennee jirra. Of gurgurannee hin qabna. Ofii hataniiti hattuun Oromoodha jedhu. Ofii ajjeesaniiti hattuun ajjeestuun Oromoodha siin jedhan. Ofii lafa saamaniiti Oromoon lafa saami siin jedhu. Hoo ati deebii sanii gaan kennin hoo ati hattuu siin jedhan hoo afaan qabatte hoo ajjeeste siin jedhan ajjeeseettee hoo amante akka nama amineetitti calliste miidiyaadhaan dhugaa namaa awwaalaa warra jiru jira. Dhugaa san nuti waliin gurgurannee jirra. Nuti miidiyuma qabnuyyuu walirratti duuluu irratti hojjenna malee waan walirratti waliin ejjennee ragaa walii kenninee dhugaa uummata biyyattii kana biyya kana keessa Oromoon erga jiraate Sumaaleen dhugaa Oromoo dhagahuu qaba. Affaar dhugaa Oromoo dhagahuu qaba. Gaambeelli dhugaa Oromoo dhagahuu dida. Sabaasamnoonni biyya kana keessa jiran dhugaa Oromoo dhagahuu qaba. Dhugaan Oromoo immoo afaan Oromootiin itti himteetii mati kan sirraa dhaga'an. Afaan isaan danda'aniin dhugaa public miidiyaa irra jiru kan hoo hawaasa biyyattii biraatti biyya kana keessa jiranitti himini odoo ati ajjeesin ajjeesamtee baalataraadha hoo siin jedhan kaadireen tokko piyaasa dhaagaa boolee haaloo jecha afaan Oromootiin haasofnaanii dhuguma jijjiiramni kun Oromoodhaaf bichaa bu'aa buusee jechuudha fi
inni waan biraati. Tokko lammaffaani gaafa jijjiiramni kun dhufee Oromoon durumaan morme. Hoo jijjiiramni kunis rakkina keessa jiraate Oromoon sirrii ture jechaadha. Jijjiiramni kun rakkina keessa kufnaan. Jijjiiramni kun hoo rakkina keessa jiraate immoo jiraate warri kanaan dura Prime Ministeerii kanaan Musee hidhee sirba 16 sirbisiise isaantu wajjin itti gaafatama. Sirba 16 baasaniif himi. Gaafa isaanii ta'e Museedha. Gaafa immoo saba Oromooti waan takka milikkita takka argani jijjiiramni diigamee hadiidirraa bu'ee ganamne yoo jedhani gowwaan Oromoodha malee warra Oromoo irratti qabsaa'u muteereetiin nama naan. Inni biraa immoo isinii akkuma dhuunfaattiyyuu yeroowwan darban waltajjii keessumaa humnoota yeroo baay'ee waa'ee federaalizimii kana wajjiniin wal morman isaan biralleen dhaabattuun naasiniin jedhu akkamii warra humnoota kunoo aandinnat jedhan biyya tokko afaan tokko alaabaa tokko warra jedhan kana dhiheenya kana garuu isinumatti deebi'aniiru kana yeroon isiniin jedhu bakka sanaa miti jechuudha. Isin qofaayyuu miti immoo daasporaadhuma keessayyuu haalli ture mataansaa jijjiirameera baatiiwwan muraasa darban kana keessa. Waan addaa wayii waan akka uumameetti jechuudha. Maali dubbiin daasporaa keessa jiru jechuun wanni akka haaraatti yookaan immoo wanni ta'e isin biratti maali? Kuni gaafii gaarii guddaadha. Amma duraani Oromoo kiyyatu Oromoo gantee Amaara wajjin hojjettee dheena arrabsaa ture. Amma immoo warreen kalee isaa wajjin hojjettee alaabaa Itoophiyaa kana baadhee wajjin hojjettutu gabbaa hoonkaantan taranyaa hoonkinaan jedhan. Ani lamaan wajjin hin jiru. Gaafan isaa wajjin hiriira bahus Itoophiyaan isaan jedhan sanii moti laphee koo keessa kan jirtu. Akkuma argitee hoo jiraatte miidiyaa kiyyarratti horgoftee hoo jiraatte jijjiiramni kun dhufini Itoophiyaan ani yaadu ilillee baay'een kalara adda addaa qabdu magariisa qabdu bareeddu waciitii takka keessa teessi. Ishiin abaaboon sun kalara adda addaatiin kalara afaan Oromootiin maali? Halluun adda addaa waciitii takka keessa hoo teessi hin bareefti. Halluu takkitti keessa hoo baaste garuu akka baay'inaan wal keessa teessu sanitti hin bareedu. Itoophiyaan ani yaadu Itoophiyaa akkanaati malee halluu kophaatti mul'attu tanaa motee tan iyyaa ture. Itoophiyaan isaan yaadanii Itoophiyaa baandiraa lummuxxii tana qabatte Itoophiyaa amantii ortodoksii qabdu Itoophiyaa afaan Amaariffaa haasoftu warri hawwanii jira. Ani immoo laphee koo keessa hin jiru. Itoophiyaa waliin iyyina malee Itoophiyaan ani barbaadu fi Itoophiyaan isaan barbaadan garaagartummaadha. Gaafa jijjiiramni kun dhufee Prime Ministeerii kana isaan Oromoon gizee hunda goota ofii ofirraa dhiibaami. Hogoonni ofirraa dhiibee Oromoon ofirraa dhufee dabayyanii ofitti qabu amala beeku. Sirba baasuu fi Musee jedhuu fi baqqaa harka rukutuu fi insagaduu fi kun jaarraa dheeraa keessatti Oromoon goota ofii ofirraa darbeeti isaan goota keenya jedhanii itti fayyadamaa turan. Prime Ministerichi garuu isaaniifis hin taane akkuma koo anaafis Oromoofis hin taane eenyuuf ta'e Itoophiyaaf ta'e sabaaf sallammoonni biyya kana keessa jirtu abbaan fee Oromoon fee Tigree olin jiraadha jedhee nawwa jedhee naman Affaarii olin jiraadha jedhee nawwa jedhee naman Amaaraa olin jiraadha jedhee nawwa jedhee naman waan ofiitis kennuun barbaadu waan namaatis hin barbaadu. Itoophiyaa kana keessatti Oromoon haala kanaan jiraachuu qaba jedheetiin namanaan kan ofiitis akka namne kan namaatis akka saamu. Prime Ministerichi kun haala kanaan deema jedheetiin namanaan. Gaafa inni gadi bahee la Itoophiyaa angateen qallaalloo hoo jedhu Itoophiyaa Amaarri bichaan keessatti leellisuu doon ta'in Itoophiyaa Affaar keessatti leellisuu Sumaaleen keessatti leellisuu hundisaa ililleen ani waciitii keessa godhee dura calqaba ilmaan Oromoo gaafa na arrabsan. Sumaalee ofirraa dhiibnee Affaar ofirraa dhiibnee Gaambeellaa ofirraa dhiibnee Sidaamaa ofirraa dhiibnee Oromoo bichaan daseetii tokko keessatti biyya san keessatti taa'uu hin dandeenye. Biyyattiin tun keenyaa jennee gaafa calqabne namni biyya kana Oromoo wajjin hin jiraatu jedhee qawwee kaase Oromoon hin ajjeesu. Nagaatti nagaan narraa bayyadha malee maa biyya tana keessaa baata jedhee Oromoon qawwee qabatee Sumaaleen ajjeesu. Affaarin ajjeesu, Tigreen ajjeesu, Amaaraan ajjeesu.
Oromoon garuu nan baawoo jedhe Affaaris nunni maaliif utubaadha. Utubaan diigamnaan mana hundatu diigama. Lubbuu isaatiif jecha sijjeessa. Akka hin jirreen beeka. Kanaaf jaarraa dheeraadhaaf qabsoon keenya maaliif bilisa bahuu dadhabne Oromiyaa kophaatti fokkisina Oromiyaa kophaatti bilisoomsina jennee itti amaane namni meeqatti waragameemi diina miliyoona qabna jechaadha. Diina saba tokkootii miti kan qabnu miliyoona qabna. Miliyoona sammo'achuu hin dandeenyu. Agafeene nuyi maanuritii taana gaafa maajuritiin xixiqqoon sun walitti dhufe nu maanuritii taana biyya kana keessatti. Kanaaf jijjiirama kana keessatti warri amma Prime Ministerii kana Muusee jedheen har'ammoo nu gameerani. Prime Ministerichi miidiyaa irratti haasa'e hundaa'u anis isaanis hoo harka duubatiin bilbilaan itti hime malee waadaa biyyattii kana keessatti galeetoo dubbate hunda waliin dhageenya. Wanni Amaara kophaatti waadaa galee fi isaan ganeen jiru, wanni Oromoodhaa kophaatti waadaa galee fi Oromoo ganeen jiru, wanni Tigreedhaaf kophaatti waadaa galee fi hin jiru. Rakkinni jiru Prime Ministeriin Itoophiyaan Prime Ministeriin jedhuu fi warroonni Itoophiyaan jedhanii yaadan sun wal madaaluu dadhabde. Anas kan naqunname Itoophiyaan kidee Oneegoon wada zarochi gabbaanaan jedhan suni kaleessa soonan ilmaan Oromoo fuuldura jedhee alaabaa san baadheetu mormu Oromoon abbaa biyyaa Itoophiyaa tanaa ta'eetiin amane malee Amaara ta'uufii miti. Siyaasa Amaaraa deegganuufii miti. Oromummaa kootis ganeetii miti. Ani sabboona Oromoo Itoophiyaayidha jedheetiin namaan. Ani Oromoodha, sabboonadha, biyyi kamummoo Itoophiyaadha jedheetiin namaan. Kanaaf egaa amma abaa'oo godhanii kan na arrabsan jechuudha. Yeroo akkas ta'u kana egaa obbo Masfin egereen biyya kanaa maali? Innaan kana siin jedhu erga bifa kanaan akkasitti wal qoollifannaa ta'e hanga kana erga walitti duuluu ta'e biyyi kun itittee tasgabbooftee afaan tokko dubbattee afaan tokko naan siniin jedhu afaan saba tokko toon ta'ii wal dhaga'uu jechuu kooti. Afaan garagaraa yoo dubbatamu garuu wal dhagahanii gara fuulduraatti deemuudhaan wal qabatee biyyi kun immoo biyya taatee biyya jabduu taatee itti deemuudhaaf maal gochuutu danda'ama ture. Innaan kana siniin jedhu isin amma Dr. Abiy kophaatti wanni waadaa gale hin jiru jettan garuu namoonni baay'een ganamne irraa jedhu karaa sirriirra iyyuu deemaa hin jiramuudha. Gama hundaan ka'a ganni kun. Kanaaf akkamitti saboonni kun wal bira dhaabatanii egeree dhumti biyya kanaa nama yaachisu jechuun biyyi kun biyya taatee itti fuftee wal qabattee deemuu dandeessa. Tarii hireen akka yookaan Somaaliyaa kana Somaaliyaan gosoota hedduu qabdi. Gosa gosaan biyya qoqqooddattee mootummaa waloo sirnaa hin qabdu. Gara sanitti hin deemsa ta'a. Akkasittillee yaadu Itoophiyaan akkas taateedhe. Rakkoon kun hawaasa lafarra jiruurran jiru. Rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa immoo bara baraan hin jijjiiramu. Siyaasni waggaa 27 wayyaaniin itti fayyadamaa turte siyaasa sabaaf sablammoota walitti buusaa ofii jaarsa taatee maanuuritii maanjuuritiidhaan bulchaa turteedha. Dhaloonni tokko kana keessatti guddateera. Dhaloota kana halkan tokkotti jijjiiruu hin dandeessu. Raasa'ama guddaa, kufaatii guddaa, diggama guddaa dhuuma. Maaliif ilaalcha sammuu jijjiiruu waan ta'eef. Ilaalcha sammuutti irratti hojjechuu waan barbaachisuuf. Mee Prime Ministeriin odoo gara muummeen ministeera Abiy gara aangootti hin dhufin mee Oromoo Itoophiyaa jedhee dubbatu dhageessaa. Oppidoomti Oromiyaa Itoophiyaa jetteen dubbattuu turte. Biyyattii taneedha dhaabni isaanis biyyattiidha malee afaan guutuudhaan Itoophiyaa jedhee miidiyumti zaggabuuyyuu hin turre. Amma ijoolleen ana kaleessa maa Itoophiyaa jettanaan jedhanii na arrabsan alaabaa biyyattii tanaa kan federaalizimii uffatanii as keessatti gahee keenya erga arganne maaliif saboota biraatiin walitti buuna wal kabanyee waliin jiraachuun waan nu dhubuun qabu waliin guddachuu dandeenya ilaalchi jedhu xiqqoomallee margaa jira jechaadha. Margi kun waggaa 3 waggaa 4 keessatti firee buusaan buusu. Wareegama baay'ee biyya kana keessatti fiduu danda'a. Hin bittinnoofnaan hin bittinneessu.
Garuu wal hubachuun abbootiin siyaasaa sabaaf sablammoota keessa jiru kun akkuma beektu gaa siyaasni biyya kanaa waan lama. Tokko warra hojii dhabetu keessatti hojiitti nyaata. Lammata immoo miidiyaan hawaasaa kun daldala. Hoo wal lullee bu'aan keessaa argama malee hoo wal araaramne ajandaan dhabamaa jechaadha. Ajandaan bakka hin jirretti namni saaxinii reeffaa gurguru maal jedha? Har'a hojiin hin jiru yaa Waaqayyo hojii naa kennee dhee manaa kadhatee baame maal jechuu isaati? Namni akka du'u barbaada jechaadha. Namni hunduun saaxinii reeffaan hin gurguramu. Kanaaf miidiyaan hawaasatis parsantii anis achuma keessan jira anuma wajjin siin jechuu kooti. Bu'aan namni daasporaa ala jiru namni 10 illee yoo salaale bilisaan doolaarii 500 argata ji'atti. Kun biilii baay'ee isarraa kafala. Kuni daldala jechaadha. Kun immoo hoo ilmi lammii biyya kana keessatti ceequmsi gaariin hoo dhalate warri filoorii guguddaa qaban ji'atti doolaara 15,000 20,000 meequdha. Jarroonni kunuyyuu akka ceequmsi uumamu ispoonsara godhu. Godhu gara adda addaatiin. Abbaa qabeenyaa wajjin hojjetu miidiyaan kun abbaa qabeenyaatti duuba jira. Kanaaf biyya kana keessatti ceequmsi guddaan uumamee akkasumaalee kana hin taanu. Garuu wareegama guddaa nu gaafachiisa. Hojii guddaa nama gaafachiisa. Kutannoo mootummaa fi dabballeen biyya kana keessa jiran hojii guddaan isaan irraa eegama. Rakkinnis kan jiru isaan bira waan ta'eef. Gama biraatiin obbo Masfin Dr. Abiy waggoota 5 kana keessaa gaggeessaa turetti filannoo yeroo tokko gaggeeffamee ture. Filannoo kanarratti paartiileen naannoo Oromiyaatii waan kanarratti hirmaatan hin jiran jechuun hin danda'ama. Qoodan fudhannee irraa qoollifatanii filannoo kanarraa filannoon kun kan hunda hirmaachisee bilisummaa fi amanummaa kan qabu miti jechuudhaani irraa qoodan fudhannee waggoota 5 kana keessa immoo paartiileen hedduu ijaaramanii kan du'an jiru, ijaaramanii kan walitti makaman jiru, biyya alaati kan galan hedduutu turani. Isa kana yoo laaltan isin immoo Dr. Abiy haala sirriidhaan waggoota 5 kana keessa haala sirriidhaan deemaa jira jettu maaltu taanaan ree isaan kun kan qooda ittiin fudhanne rakkootu immoo jiraadhanii kan isaan himatan. Namni waggaa 27 san hin madaa'ini amma madaan itti dhaga'amuu danda'a. Namni waggaa 27 san immoo dhugumaan madaa'e madaa kaleessatti madaa irraa addaan baafachuu danda'a. Ati kan biraa dhiisiti bara wayyaanee mootummaa arrabsanii dhiisiti. Mallas Zeenaawiin nagaa jettee maqaasaa yaamnan eerpoortii Boolee ol seenuu hin dandeessu. Har'a garuu piraayim ministeerii kana daa'ima jedhanii arrabsu biiruma isaa jala ta'anii. Warri daasporaa ala teenyee immoo mul'ich goonee mootummaa kana arrabsinus dhufneetuma seennee baana. Yooni maanyatu engadda galeetti gaaddanyaan kiyyaa biyyaa deebi'ee bahe. Odoo bara mallas ta'ee hookan hin ajjeesu hookan eerpoortiidhaa waliin galchan. Kuni dhugaa walii bahuu dadhabuun Oromoo bira rakkinni waan jiruuf. Dhaabbattoota Oromooti kan filannoo darbe keessatti hirmaachuu didan. Bara wayyaanee dimokiraasii ture. Rakkinni hin turre. Warra wayyaanee wajjiniin dalaganitu hoo ta'an barasan. Maallaqa irraa argatanii dorgommiidhaaf waan seenaniif rakkina hin qaban. Amma immoo sun hin jiru. Hojjettee mul'attee hawaasni hoosi filate dorgomtaadha. Kanaaf filannoo keessaa hin baana dhaabni bara kana jedhu bara wayyaanee hirmaannan kuni eenyufuuyyuu ifa. Bara jijjiiramni kun dhufetu paartiin dhugumaa gadi bahee akka fe'etti mootummaa arrabsee piraayim ministeerii maqaa yaamee kanaan dura atis anis wajjin turre filannoo baay'ee argine magaalaa Adaamaa keessatti eenyutu filannoo na filadhaa irratti maqaa mallas arrabsaatu hawaasa dammaqsa jira hin jiru. Bara Abiyyoo
diqaalaa jechaanii turreemi. Diqaalaan isinin bituu jechaanii turreemi. Kanarra dimokiraasii jira. Hoo dhugaa dubbannu ta'e. Garuu maalin hunduu qaxxaamuraan nutu qabsaa'ee jijjiirama kana fidee filannoo malee aangoo barbaanna ilaalcha jedhutu jira. Akkuma saba Oromoo tokkotti takka ilma Oromoo tokkotti waldootiin dhaaba Oromoo hawaasan filamantanii aangoo argachuurra dhaabonni walii galleetii aangoo walii hirraa irratti wal lolaa turanii maaliif san ta'e? Lafarratti hojii hojjetanii ummata dhugaadhaan poolisiidhaan kaayyoodhaan hawaasa dammaqsanii hawaasni akka isaan filanne humna isaanii beeku. Kanaaf qaxxaamuraan mootummaa wajjiniin diil godhanii gandaatis ta'e kan ziyooniitis ta'e kan waradaatis aangoo nuu kennaa irratti walii lolaa turan. Malee bara wayyaanee namni biyya kana keessatti siyaasa irratti dorgomee filantameetiin mootummaadha argadha jedhee amanee dhaabni dalagaa ture bara Prime Minister Dr. Abiyyi dimokiraasiin hin jiru filannoo kana keessatti waan tokkon argu hoo jedhe inni dukkanaa fi ifa addaan nama baasuu dadhabee dheetan hookan bara san sobee wayyaanee wajjin hojjechaa ture amma jijjiiramni kun wayyaanee dhufuun mufatee warra wayyaanee wajjin dhaaba jijjiiramaa kanarratti qabsaa'uu dheetan nama. Ayyebo Masfin Faayisaa waa garagaraa kaasneerra wanni siyaasa biyya kanaa waan daqiiqaa fi sa'aatii keessatti haasa'anii xumuranii illee miti. Stuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffii deebii kana fakkaatu wajjin taasiftanii tumee xumura irratti wanti jettee jiraate. Wanni ani jechuu barbaadu hawaasa Oromootiif ergaa qaba. Kaleessa diina dhugaan qabna. Kaleessa alaabaa fi Itoophiyaa keessa warra dhokate kan Oromoo hacuucees kan Oromoo dhiibee sennee xaman. Har'a diinni Oromoo arguu hin barbaanne Oromoo hin balleessinu. Biyyattiin tun teenya jedheetoo kallattii dhangadi baheetoo nuun lolu jira. Akka kaleessanii muti jechaadha. Wal nyaannuu dhiisnee walitti gaarraffachiisuu dhiisnee sirna gadaa jedhamu sun afaaniin haasa'uu dhiisnee lapheedhaan fe'ii dhuunfaa keenyaa gannee hoogganummaan hoo sabni jiraate hoo ofii lubbuudhaan jiraatte amma san bira dabarreera. Siyaasa tasgabbaa'ee Oromummaa fi Oromoodhaaf yaaduu namni jiru har'a Oromoon wal ajjeesuun diina Oromoo caalaa inni jiru anaaf. Wal ajjeesuun kan qawwee baates kan qawween baatinis abbootii amantii abbootii gadaa hoo dhuguma Oromoodhaa ta'e. Ani ilaalchi kiyya sin caala woon jedhe taa'ee hawaasni naa filatu. Qawweedhaan si jeesee tanan si aangoo irraa buusee gara aangoo nan baa'oon jedhe inni Oromummaa muti. Fe'ii dhuunfa barbaadda. Fe'ii gahee garaa keetitti malee dhuguma Oromoo fanqabsaan jedhe. Oromoon Oromoo ajjeesee aangoo walirraa fudhatu salphina kun. Diinonni keenyas kana nutti himu. Oromoo ersi baraasuu haa baabbaamnu jedhu. Kana dhugumatti argaa jirra. Waan diinni nuun jedhe sun ifaan argaa jirra. Kana walitti himuu qabna. Ay Oromoo waliin loluu Oromoon akkasii moti wal jechuun wal kijibuudha. Dukkana keessa taa'anii ifaawuudha jechaadha. Kanaaf waan lamaan mo'atamaa irra. Tokkoffaa walii gahuu dhabuurran lammata miidiyaa hawaasaati. Miidiyaan hawaasaa dhugaa Oromoo awwaalaa dhugaa soba Oromoo irratti maqaa gurraachichaa addunyaa biratti sabaaf sallammoota biratti akka nama qalateetoo nama nyaatetti maqaan isaa xuraa'eera. Nuti immoo walitti garagarreet afaan Oromootiin wal nyaachaa wal xureessaa wal balleessuudhaaf deemaa jira. Kana keessa hawaasni Oromoo hayyootiin Oromoo beektoonni Oromoo kana keessaa ejjetanii gizeen of laalan hawaasni dhiibbaa isaan irratti godhuu kan qabu jedheetiin nama.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa keenya har'a keessumaa waa'ee siyaasa biyyaaf naannoo keenya irratti yaada isaanii kan nuuf qoodan obbo Masfin Faayisaa stuudiyoo keenyatti affeerrannee gaawwan baay'ee wajjin kaasneerra. Obbo Masfin yeroo keessan fudhattanii stuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif ulfina guddaa argadhaa. Baay'ee galatoomeetis naaf affeeruu keetiif ulfaadha.